harka fuuni akkam mooltan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya wiixataa amma isin bira ga'ee gala. Qophii keenyaarraan aanaa mayyuu muluqqeetti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 37 gahu. Hanqammaa hin awwaalamneetu haati mana kiyyaatii fi ilmoon kiyyaas akka eega baddee karra bibaase sun hanqammaa bakka isiin jirtu hin beeku. Gocha magaalaa Shaashamanneetti kaleessa raawwatame irrattis gabaasa qabna. Naannoo sanatti namni miti kan gaafachaa turan jira. Gochi kun sirrii miti haa hubatamu kan jedhe nama baay'ee jira garuu namoonni baay'een yaada kana immoo bileen itti godhantu jira. Tapha Pirimeer Liigii Ingiliz torbee darbee eegaleerraa garee cimaa filatame odeessaalee gaggabaaboo fi mil'uu miidiyaa hawaasummaas qabanneerra. Qophiilee har'aa kan isin biraan ga'u Angalaanaa Balaa kan saganticha qopheesse ammoo Zalaalam Taaddasaati nu waliin tura. Dhukaasa poolisiin addaa naannoo Somaalee nurratti baneen maatii fi qabeenya keenya dhabneerraa jedhan jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa mayyuu muluqqee dubbisne. Haleellaa kaleessaatiin dubartii deessee ciisaa jirtu maanguddoo fi ijoollee dabalatee lakkoofsi namoota ajjeefamanii 37 ga'eera. Zalaalam Taaddasaa dabalee isinitti hima. Ulaa cabsanii natti seenanii haadha manaatiif ajjeesanii ilmootiyyas ajjeesanii ta'ollaa takkaallee kan namida jirtu waggaa lama ta'anii ajjeesan achumatti. Kun obbo Muhammad Siraaj Ahmed jiraataa aanaa mayyuu muluqqee kaleessa dhukaasa liyyuu poolisiin naannoo Somaalee baneen maatii isaa dhabeedha. Dhukaasa naannichatti banameen namootni 37 ajjeefamuun 44 kan ta'an ammoo madaa'uun yaalamaa jiraachuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanichaa aadde Tizitaa Abbaay himaniiru. Obbo Muhammad Siraaj amma buufata fayyaa aanichaatti yaalii argataa kan jiran yoo ta'u gurra mirgaa narraa kutanii miila koos dhahanii ni du'e jedhanii deeman jedhu waa'ee maatii isaanis dabaluun. Hanqammaa hin awwaalamneetu haati mana kiyyaatii fi ilmoon kiyyaas akka eega baddee karra bibaase sun hanqammaa bakka isiin jirtu hin beeku. Eega baara gaankuut gaara keessa. Jiraataan biraa dubbisne Abdii Abdullahi rukutamee baqatee lubbuun kan oole yaalamaa kan jiru yoo ta'u meeshaa gurguddaan dhukaasa nurratti bananii qabeenya koo saamanii jedhe. Meeshaa gurguddaa deeman isaa waraanaa cimaa dhugaa kaawaa haalaan ibidda qabu. Kanaan deemanii dhufaniiti kanaan nu dhawan ganda keessatti ani osoottiin dha'uutti amma harka kana keessa na dhaweetiin jiraabee ijoollee ilmaan obboleessa biyya abba lama xixiqqashoo fa'aa gatanii asittiin fixan. Mana ni guban mana dasee gubaniiti mana hunda mana gugguban. Maatii ni fixan maatii antiyyaa dhawameetiin irraa bahee kuteena duubaan ganda kun maatii nan bifnee ni fixanii naan jennan dhawameetiin jira ala shorreeffadhe duraayi. Dhukaasa baname kanaan dubartootni ijoollee fi namootni qaroo dhabeeyyiin masgiida keessatti illee ajjeefamaniiru jedhan aadde Tizitaan haa ta'u malee reeffi fuudhamee awwaalamuu akka hin dandeenye himaniiru. Reeffa fudhachuu hin dandeenye gahalee isaati. Hangammaan kanatti karaan cufaadha waan akka iddoo san dhaquu hin dandeenye karaa jira karaa guddaa nuti aragdoota kana wal qunnamnu qabattee iddoo sana bakka naannoo aadee dabee jaamtu achi dabruu hin dandeenye eegga keenyatti fuudhuu hin dandeenye nuuf keenyaa jedhan gaammaatti jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa amma kiiloomeetira 2 qofa iddoo sanirraa kan jiru iddoon gurree jaamtu qubatee jira. Karaa bansiisuus hin dandeenye waan kana kaleessarraa haasee wanni karaan banamuu hin dandeenye fakkeenya. Aadde Tizitaan sababa kan jedhan dhimma daangaati. Lafuma keenya irratti kan taasisni kun nutti banamaa jiru dabarree ittiin deemne naannoo isaanii keessa hin deemne aanuma keenya irratti dhufanii kan balifannaa lafaati duraanis. Namootni 280 ol ta'an araddaa 4 irraa buqqaanii magaalaa aanaa Usee jedhamtu keessa buufachuu fi ammas namoonni biroo galaa jiraachuu nutti himaniiru. Haalichi ammayyuu akka hin tasgabboofne aadde Tizitaan himaniiru. OBN gabaasa isaa galgala kanaan lakkoofsi namoota du'anii 41 gahuu gabaasee jira. Kaleessa sirna simannaa jila xiinxalaa siyaasaa fi hoogganaa OMN Jawaar Mahaammadiif magaalaa Shaashamanneetti qophaa'e irratti namni hedduun waan ba'eef walirra ba'uun namoonni 3 yoo du'an 71 ammoo miidhamaniiru. Dabalataanis dargaggoon tokko qaamolee eenyummaan isaanii addan baaneen boombii dhoosuuf jedhamee haala sukkanneessaan ajjeefamuu hoogganaan waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee Koomaandar Mokonnin Taaddasa BBC'f himaniiru. Bakka gochi kun raawwatametti argamee kan ture jiraataan magaalichaa tokkos bakka dargaggoon kun itti fannifametti namoonni wanti kun sirrii miti jedhanii morman jiraachuu nutti himeera. Naannoo sanatti namni miti jedhee kan gaafachaa turan jira. Gochi kun sirrii miti haa hubatamu kan jedhe nama baay'ee jira garuu namoonni baay'een yaada kana immoo bileen itti godhantu jiran jechuun yaada kana ofirraa namoota faccisaa turanii jiru. Utuu badii qabaatee ragaa kana caalu poolisiin karaa adda addaatiin sakatta'ee qoratee irraa argachuu nama danda'u badii maddaallee kan qabatee jiraatu erga maddaallee kan biraa jiraatu silaa argachuu danda'a.
akkamitti namni kana gochuu danda'u kun gochuunis aadaa keenyaa miti aadaa Oromoos miti safuu kan gateedha jedhanii namoonni baay'een yaada kana bileemii godhanii ilaalu ani dhuunfaa kiyyaan ilaalu deeme kana booda waan ta'e hin beeku haalis namatti hin tolu waan ta'eef ijaan argaadhaafis waan fokkisaa waan ta'e. Oduudhuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee keessatti namoonni lama dargaggeeyyiin konkolaataarraa akka bu'an taasifamanii dhagaan reebamanii akka ajjeefaman hoogganaan waajjira poolisii aanaa Sibuu Siree itti aanaa koomaandaraa Caalaa Obbosoo himaniiru. Yeekoo 977 kan isaan qubatanii eegasiisuma jiraatu waan ta'eef bakkumaatii isaanii jiranitti awwaalamaa jira reeffi isaanii. Tokko Fisumaarii jedhama inni tokko immoo Abtuu Aggizoom magaala Cingii keessatti kan isaan du'anii garuu akkamitti akka ajjeefamanii fi maaliif akka ajjeefaman isa kana qorannaarra jira reeffa isaanii mana yaalaa ergineerra ragaa mana yaalaa kana fudhanna. Erga yeroo dhiyootii kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti dargaggeeyyiif qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni yeroo ajjeefaman ni dhaga'ama. Oromiyaa keessatti gocha akkasii raawwatamuuf namoonni qeerroo qeeqan jiru. Kaan ammoo mootummaan haqa kabachiisuu dadhabe jechuun qeequ. Kanarratti yaada dabalataa akka nuu kennan hundeessaa dhaabbata Instituutii Qo'annoo Imaammataa Baha Afrikaa Dr. Biraanuu Magarsaa dubbifneerra. Qeerroon qabsoo ammaatti dhiibaa dhufe kun dogoggora akkanaa this is very silly mistake. Waan akkanaa hin hojjeta jedhee hin amanu. Garuu ta'uus danda'amu namni muraasa miira keessa galuu hin danda'a. Of eeggannoo duraan namni itti qophaa'ee waan akkanaa godhuu danda'anii boombii darbatuu danda'an jedhanii gara malee itti qophaa'urraa kan ta'e hinqamanii itti qophaa'urraa kan ka'e namuma nagayaa kanas dogoggoraan waan akkasii kana keessa galchuu hin danda'ama. Qaama mootummaas ta'uu danda'a. Ergamees dhufuudha waan adda bahee jiru ammaatti garuu waanuma fe'e yoo ta'e namni dogoggora akkanaa rakkoo akkanaatti geessisu yoo jiraate erga qabanii booda qaama mootummaatti qaama seeratti dabarsanii kennuudha malee ofii isaaniitti tarkaanfii irratti fudhachuun gadi garagarshanii fannisuun reebuun inni dogoggora guddaadha. Waan akkanaa akka lammata hin taane of eeggannaan godhamuu qaba. Naannoo hundumattuu keessayyuu naannoo Oromiyaa keessatti waan akkanaa ta'uu hin qabu. Maaliif yeroo rakkoon guguddaan nurra ga'u san saba biraarraan akka rakkoon hin geenye warri eegaa ture har'a yeroo jijjiiramna manaa dhufe kanatti waan akkanaa keessa galuun dogoggora guddaadha. Kuni lammata irra deebamuu qabu. Kun dogoggoraa oli. Namoonni kan jedhan mootummaan haqa uummataa eegsisuu irratti gara booddeetti jechaa waan jiruuf uummatni sana gochaa jira waan jedhutu jira. Akkamitti ilaaltate? Kuni akka waliigalaatti mootummaan gocha akkanaa kana qoratee of eeggannoodhaan irra aanuu danda'uu qaba. Kanarra hoo aanne qofa ka fuulduratti deemuu dandeenya. Yoo jarri waan akkanaa jiran kun mootummaarra aanuu danda'anii isaanis waan barbaadan yookiin status quo maintain godhu itti waan deemanii fi isaantu irra aana jechuudha. Akka sun hin taane mootummaan waan kana bal'inaan qoratu. Immoo namni tokko tokkos dogoggoranii bitamanii waan kana keessa maallaqaan akka galanis dhaga'amaa jira. Warri akkanaa of eeggannoo godhuu danda'uu qaban. Maaliif jarri waan akkanaa diraa jiran kun nama muraasa maallaqa uummata irraa hatanii haa qabaatanii iyyuu malee baay'ee nama muraasa. Kanaafuu mootummaanis waan kanarratti bal'inaan hojjetu qaba. Mootummaa caalaa garuu uummanni naannoo isaatti akka rakkoon akkanaa hin geenne eeguu danda'uu qaba. Poolisii ta'uu qaba. Civil police waan akka naannoo keenyatti community policing jalqabuu danda'uu qabna. Qeerroon kanarratti fuulleffachuu qaban jedha. Dr. Biraanuu Magarsaa dhageenye sagaleewwan jalqabaa Komaander Makonnanii fi jiraataa magaalaa Shaashamannee waan wal jalaa dha'eef dhiifama isin gaafanna. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo yeroo odeessaalee gaggabaaboo dhageenyurra geenyeerra firaafoolii dhugaasa. Tole. Du'a Injiinar Simmenyoo Baqqalee booda hoogganaa itti aanaa hidhaa guddicha haaromsaa kan turan obbo Efreem Waldakidaan yerootiif hoogganaa hidhichaa ta'uun hojjechaa jiru. Kunis ijaarsi hidhaa kanaa utuu addaan hin citiin akka itti fufuuf ta'uunsaa gabaasameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed abbootii qabeenyaa Emirates waliin ta'uun paarkii industirii Jimmaa daawwataniiru. Dr. Abiy naannoo Jimmaa fi Boongaattis bosona bunaa argamanittis daawwachuun isaanii gabaasameera. Magaalaa Galiisiyaa Ispeenitti feestivaala muuziqaa fi ispoortii dargaggoonni hedduun hirmaatan irratti waltajjiin gara tokkotti jigee namoonni 300 ol miidhamaniiru. Kantiibaan magaalittii Abeel Kaabaleeroo waltajjiin sun maaliif akka jigee wanti ifa ta'e hin jiru jedhu. Madda balaa kanaa ammaaf hin beeknu namoota hedduutu miidhame. Odeeffannoo hospitaala irraa qabnuun namoonni miidhaa guddaan irra ga'ee jiru. Kan miidhaman hundi garuu oolfamaniiru.
Daawwataan lammii Taayiwaan umurii 66 Chang Min Chuang lafa bashannanaa bineensota daggalaa laga Naivashaa Keeniyaatti roobbii suuraa kaasuuf yaalaa tureen laphee irra ciniinamee lubbuun isaa darbuun gabaasameera. Taphataa gubbaa miilaa Biraazil kan ture Roonaaldoon yaalii dhukkuba nimooniyaaf hospitaala magaalaa Ibiizaa seeneera. Umurii 41 kan ta'e Roonaaldoon haala fooyya'aa irra akka jiruu fi yaalii gaarii argachaa akka jirus dubbateera. Loltoonni Naajeeriyaa gara dirree hidhattoota Islaamaa itti lolanitti deebi'anii bobbaafamuu isaanii mormuun rasaasa gara waaqaatti dhukaasaniiru. Xiyyaara gara naannoo daangaa Niijeer isaan geessuuf qophaa'es yaabbachuu diduu isaanii miidiyaan biyyichaa gabaaseera. Oduun har'aaf qabadhe kanuma jala. Hayyee firaafoolii galatu. Hayyee dhaggeeffattoota keenya amma immoo wantoota feesbuukii irratti namoonni haasa'aa jiran gurra isin buusnaa Hamzaa Hussein waliin ilaalla. Galatoomii Galaanaa baay'inaan kanan argaa ture keessumaa feesbuukii irratti Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti hiriirri araara mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame ilaalchisuudhaan hiriirri deeggarsaa taasifameera. Hiriira sana irratti simannaa woboodhaafis taasifameera. Kan biraa immoo magaalaa Shaambuuttis akkuma kan simannaa ho'aan waraana bilisummaa Oromootiif taasifameera. Namoonni suura simannaa waraana bilisummaa Oromoo kan qarreen qeerroowwan abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa irratti argaman alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii waraanaa wajjin yeroo isaan mari'atan kana fuula feesbuukii irratti baay'ee maxxansaa jiru. Dhimmi biraan haleellaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Muluqqeetti poolisii humna addaa naannoo Somaaleetiin raawwatame booda namoonni liyyuu haayiliin yookiin poolisiin humna addaa naannoo Somaalee kun guutummaa guutuutti hidhannoo hiikkachuu qabu jedhanii yaada kennaa jiru feesbuukii irratti. Kanumaan wal qabatee namoonni profile picture fuula feesbuukii isaanii Mayyuu Muluqqee Black Day kan jedhutti jijjiirratanii baay'ee isaa argaan oole. Kanneen gidduutti immoo wanti xinnoo nama bohaarsaa fakkaatu suura eegduu ministeera muummee wayita ministeera muummee kanaaf eegumsa godhutti ministeerri muummee immoo harka loofatee wayita namoota sadinqisiifatan harka fuudhuuf yaalu sun inni xinnoo waan feesbuukii irratti deemaa jiruuf nama bohaarsu ta'e natti mul'ateera. Eeyyeen wayita isaan gara Jimmaatti daawwannaa taasisanidha kun kan raawwate. Hayyee Hamzaa yaadanuun geesseef hedduu galatoome. Premier Liigiin Ingiliz baranaa gaafa Jimaataa eegale xiinxalaan kubbaa miilaa Gaarz Kruugs taphattoota ciccimoodha jedhe 11 filateera. Ammayyuu itti aanaatu dabalee nutti hima. Premier Liigiin Ingilizii bara kanaa Jimaata darbe eegaleera. Akkuma kana dura godhu xiinxalaan kubbaa miilaa Gaarz Kruugs taphattoota ciccimoodha jedhe 11 filee garee cimaa torban kanaa ijaareera. Tapha duraa torban kanaan kilaboonni Maanchister lamaan milkaa'aniiru. Liverpool, Chelsea fi Tottenhamis akkasuma Arsenaaliif garuu hin taane Siitiidhaan moome. Gaarz Kruugs karra eegdota kilaboota Premier Liigii 20 keessaa kan United filate David De Gea. De Geaan kubbaa lama asirratti yaalame qolachuun kilabiin isaa qabxii 3 akka argatu taasiseera. Ittisoota keessaa Haaroon Waan Bisaaka, Van Dijk fi Luke Shaw filamaniiru. Kyle Walker illee jira. Utubdoota keessaa Roberto Pereira, Ruben Neves fi Paul Pogba ni jiru. Leenjisaan Manchester United Jose Mourinho Paul Pogbaadhaan dursaa taphattoota isaanii taasisaniiru. Silaa milkaa'ina waancaa addunyaa booda wanti isaaf gochuu danda'an kanuma. Jifattoota keessaa Mohamed Salah, Wilfried Zaha fi Richarlison filamaniiru. Saalaan ammallee cimaa isaatu jira. Ittaanaa dhageenye dhaggeeffattoota keenya qophiileen raadiyoo har'aaf qabanne kanumaan gammaatti hordoftanidha. Odeessaalee hedduun garuu feesbuukii keenyaa fi marsariitii keenya irra jiru dhaqaa mil'adhaa isiniin jenna waan hordoftaniif galatooma horaa bulaa.